qabeenyi koo beekumsi koo jireenyi koo wanti hundumtuu sirra adda beennaan nan bada baduurra immoo si duukaa miilla kee jala deemee faana kee hordofee bara koo hundumaa si wajjin jiraachuu naaf wayya sirraati adda ba'uu hin danda'u sitti maxxaneen jiraadha ati narraa fagaannaan nan bada kanaaf sirraa fagaachuu hin danda'u miilla kee jalan deema. Ani beekumsadha. Ani beekumsa gatiin ta'ee fi addunyaan hundumtuu ana jalatti bulti. Saayinsistoonni hundumtuu ana jalatti bulu. Beektonni hundumtuu ana jalatti bulu. Beekumsi hin jiru taanaan namni jiraachuu hin danda'u. Kanaaf beekumsa iddoo guddaa qaba. Beekumsi tokkoffaadha addunyaa irratti. Namni beekumsa hin qabne jiraachuu hin danda'u. Kanaaf beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Beekumsa hin barbaattaa? Ahaa, beekumsis na barbaachisa jechuudha. Kanaaf beekumsa qabaachuun qaba. Amma kanaaf beekumsi natti dhiyaachuutu sirreeraata. Ani immoo beekumsatti dhiyaachuun narreera. Kanaaf beekumsa kottu seeni gara kotti. Yaa sirriitti si barbaachisa beekumsa. Seeni taa'e. Dudduubammaa taa'uu hin danda'u. Fuuldura si bukkeen ta'a. Ahaa, beekumsi na barbaachisaa narraa fagaachuu immoo hin qabu. Kanaaf natti dhiyaatee jiraachuu turreera beekumsi. Kan natti dhiyaatu irraayyuu na keessa jiraachuu turre jiraata. Sirriitti. Kanaaf Yesuus simatu na hubata. Namni kan biraan na hubatu achi naaf darbi. Seeni taa'e. Sirriitti naa ta'a. Anaadha manaadha. Ani utubaa manaati. Ani dugda manaati. Ani gargaartuudha. Ani waan hundumaan guutuudha. Namnaadhaan manaa qabu manni isaa qullaan ta'u. Jireenyi isaa yeroo hundumaa ho'aadha. Namichi kun beekumsa qaba garuu haadha manaan qabu. Kanaaf meeqoo himee namicha kana gaafadhu laa. Namichoo haadha manaan barbaaddaa? Ahaa, beekumsas qaba. Waaqayyoonis qaba. Haati manaas na barbaachista jechuudha. Kanaaf haadha manaa argachuun narra jiraata. Kanaaf kottu seeni gara jireenya kootiitti. Taa'e kunoo. Iddoo kamiin taaree achi dudduuba sanan taa'uchi naaf hin mijatu. Ahaa, haati manaas natti sixxee taa'utu isheerra jiraata jechuudha. Kanaaf kan natti sixxee taa'uun isheerra jiraatutti na wajjin mari'achuutu immoo isheerra jiraata. Kanaaf achi naa darbuu dandeessaa beekumsaa haati manaa natti sixxee taa'utu isheerra jiraata sababii ta'eef. Lakkisii wayyaa. Beekumsa hin qabdu taanaan ikkoo jiraachuu hin dandeessu. Sirriidha. Beekumsis haati manaas na barbaachistu lattuun keessan iyyuu. Kanaaf isheen immoo natti aantee taa'utu isheerra jiraata sababii ta'eef achi darbi. Isheen natti aantee ateessu. Jetteere? Gatuu irratti yaaddee garuu sii wayya. Seeni. Kas malee kanoo. Ani qarshiidha. Namni hundinuu anuma barbaacha jira. Amma namni taa'u kun addunyaan kun anaan malee maal barbaada? Ani daalaara abbaa dhibbaa 25 tokkodha. Namni hundinuu qarshii ma barbaada amma biyya lafaa kanarra. Ani qarshiidha. Kanaaf qarshiin nama hundumaa waan barbaachisuu fi anaan namni na jibbu hin jiru. Iddoo hundumaa qabaa gaarii, taa'umsa gaarii akkaataatti qabdan isinuu beektu. Isinitti ni manii kana hin beektu hundumtu. Kanaaf ani qarshiidha. Qarshiin kun si barbaachisa namicha. Ahaa, qarshiinis na barbaachisa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon qabaa, beekumsa qabaa, haadha manaa qabaa, qarshiinis na barbaachisa jechuudha. Kanaaf qarshi atis na barbaachista. Kottu seeni gara kootti ol seeni taa'e. Kunoo iddoon jira seeni. San taa'are iddoo sana moo?
Iddoon sun tasuma naamnaan malu. Ani gara kiisii keetiitti gara kaazinaa keetiitti siqee taa'uun qaba malee akkamittiin birrii dudduuba sana qaba. Qarshiin natti siqee taa'uu barbaada. Kan natti siqee taa'u irrayyuu kiisii koo keessa taa'uu barbaada. Kanaaf immoo haadha manaa qarshiin nu barbaachisaa. Beekumsi nu barbaachisaa. Kanaaf Waaqayyo nu barbaachisaa. Kanaaf qarshiin immoo nutti taanee taa'utu irra jiraata. Achi darbii taa'e. Qarshiin natti taanee taa'uu barbaada. Maalati namicha gowwaa kan akkamitti goyyomta qarshii bor hojjettee erga tattamitti qarshiitti na jijjiirtanaan hin ta'u. Siin jijjiirre qarshiin nu barbaachisan siin jedhe. Kanaaf achi darbii qarshii yoo qabaanne waan hundumaa qabna jechuudha. Achi darbii taa'e. Hojii gowwaa hojjechaa jirta hin gaabbita garuu booda. Eessan taaree? Kunno darbii taa'e. Achi booda sana ammaan taa'u naaf mijatu boodi. Asittis iddoo kan biraas barbaachisa jechuudha. Gooftaa simatu na hubataa ammas achi naa darbii taa'e. Taa'e kunoo. Akkas malee kunoo. Akkas malee iddoon naaf ta'u iddoo kana. Aangoodha. Aangoon bakka hundumaatti barbaachisaadha. Namni aangoo qabu hin sodaatama. Manni mootummaa aangoo barbaada. Barcuma gurguddaa barbaada. Nama aangoo qabu hundumatu sodaata. Aangoon iddoo guddaa qaba, barcuma guddaa qaba. Aangoon si barbaachisa. Aangoo yoo qabaatte hundumtuu si sodaata. Mana mootummaa keessattis hundumtuu siif abboomama. Aangoon si barbaachisa. Kunis jira jechuudha. Aangoon dhufe ammoo aangoonis na barbaachisa. Qarshiin na barbaachisa. Beekumsi na barbaachisa. Gooftaan na barbaachisa. Kanaaf kottu seeni gara kootti ol seeni taa'e. Seeni. Eessan ta'a. Aangoon addana fuuldura iddoo barcuma guddaa qabatee ta'a malee lakki booddeen taa'u. Aangoon barcuma barbaada. Aangoonis nattaanu barbaada. Qarshiinis nattaanu barbaada. Haati manaas nattaanu barbaaddi. Kanaaf maal gochuutu narra jira. Qarshi achi naa darbi. Aangoon nattaanee taa'uu barbaada sababii ta'eef. Aangoo yoon qabaadhe qarshii nan qabaadha. Waan hundumaa gochuu nan danda'a aangoo yoon qabaadhe. Kanaaf achi naa darbi taa'e. Yootti yaaddisii wayyaa kaashii kiisii kee keessaa baastee tuuteellatti deebistaa? Wanta akkasii tasumaan hin danda'amu. Kanaaf aangoorra qarshiitu irra gaariidha. Namni aangoo qabu hundumtuu qarshii barbaacha aangoo barbaada waanta ta'eef qarshiin iddoo guddaa qaba. Ofirraan fageessin. Yoon qarshii qaba yoon aangoo qabaadhe qarshiis nan qabaadha. Kanaaf achi naa darbi. Aangoo booddee dhufu hundum isaanii. Jetteere booda si dhiba. Lakki iddoon sun onaaf hin malu. Jira kunnoo deemi taa'e. Sii wayyaa ofirraa fageessite kaa. Barbaacha kaata. Kottu seeni gara kootti. Eeyyee akkas malee. Ati waan hundumaa qabda namichoo. Meerri haadha manaan keessarraa siqxeetti, dulloomteetti, fokkisteetti. Kanaaf nama si gorsuu, nama si taanu si barbaachisa siin. Haadha manaa kee argiteetta? Haati manaan koo narraa fagaatteetti. Kan biraan na barbaachista jechuudha ammoo kan natti dhiyaattee teessu. Kanaaf ishees nan barbaada jechuudha. Seeni kottuuti taa'e. Eessan ta'a? Iddoon koos guuteera jechuudha. Gooftaa simatu na hubataa. Achi naa darbuu dandeessaa? Kunnoo seeni taa'e. Achi taa'u. Achuun taa'u. Ammas hin deemini. Narraa fagaachuun qabdu jechaan jira eessatti deemta? Haadha manaa ko simatu na hubata ammas achi naa darbi. Ammas kan biraan na jijjiirte, qarshiin na jijjiirte, aangoon na jijjiirte, hunduma isaa walitti tolte. Hin gaabbita garuu kan akka koosi baatu si danda'u hin jiru boru. Achi darbi kanuma keenya. Anillee nan sokkaa. Hin gaabbita garuu. Kunoo seeni taa'e. Achiin taa'u. Asin taa'an. Aangoo bareedduun kun nattaantee taa'utu ishee irra jiraata.
narraa fagaachuun ishee irra hin jiraatu. Aangoos qabna amma waan hundumaa qabna. Kanaaf achi darbii taa'e. Nattaan tee taa'utu ishee irra jiraata. Lakkii aangoo ofirraa fageessinii. Narraan Aangoo yoo fagaanne. qabaatte lakkii hundumtuu si sodaata. Aangoo ofirraa fageessitee lakkii sodaatamuu didda. Sirriidha. Aangoon narraa fagaachuun qabu garuu anumatti siqee jira. Intalli bareedduun kun immoo nattaan tee taa'utu ishee irra jiraata. Kanaaf na gorsiti. Haati manaa kun narraa fagaatteetti. Kanaaf na gorsiti. Narraa fagaachuun qabdu. Achi darbii taa'e. Garuu hin gaabbita. Aangoo waan ofirraa fageessiteef hundumtuu namni si sodaatu hin jiru. Hin salphatta immoo. Haa ta'u. Seeni taa'e. Nadhiistee deemta. Siif jedheen. Sin barbaannu Siif jedheen hunda isaanii dhiise nadhiistee deemta. Nu barbaachiftu, nu kuffifte, nu caccabsite, nu miite. Atis nadhiistee deemta. Qarshi. Atis nadhiistee deemta. Hundum isaanii nadhiisanii deemanii. Wayyuu. Makiinaan koo sin kufe. Anis nan caccabe. Harki koo si namne. Makiinaan koo si namne. Hundumti isaanii na dhiisanii deemanii. Kan na dhiisee hin deemne jira. Isan barbaada isatti hin tiradha. Gooftaa situ na dhiisee hin deemu. Ati nan gattu. Siinan qaba. Gooftaa si haa galatu nan fayye. Formaataaf samii irraa dhufte.